dhalli namaa erga addunyaarra jiraachuu jalqabee as itti fufiinsaan jiraachuu fi fedhii buuraa guuttachuudhaaf tattaaffii guddaa taasisee jira. Innis galtee guddina beekumsaaf dandeettii buuraa ta'ee jira. Guddinni baroota adda addaa keessatti mul'ate kun ammoo gara saayinsii fi teekinooloojiitti guddatee jira. Innillee fedhii buuraaf sochii dhala namaa bal'aa ta'e guutuu bira darbee ijoo qorannoo cimaa ta'uu danda'ee jira. Hiikni waaltawaa saayinsii fi teekinooloojii hubachuudhaaf kenname jiraachuudhaa baatullee saayinsii jechuun sirna caasaaf amala addunyaa fiizikaalaa fi uumamaa mala xiinxalaa fi yaaliitiin qorachuu of keessatti hammata. Teekinooloojii jechuun ammoo beekumsa saayinsii kana faayidaa qabatamaaf hojiirra oolchuu jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojii gargar baasanii ilaaluun waan dhibeeti. Lamaan wal deeggaruun gaaffilee walii qorachuu fi qo'annoon deebisuudhaaf galtee waliif ta'uun waliin itti fufanii jiru. Akka biyya keenyaattis keessumaa jijjiiramaa as ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii jalatti xiyyeeffannoo guddaa argachuun abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa hundaa'uudhaan hojiiwwan ijoo bu'aa ajaa'ibsiisaa argamsiisan hojjetamanii jiru. Hojjetamaas jiru. Mee jalqaba irratti ergama abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa isinitti haa himnu. Hojiiwwan saayinsii fi teekinooloojii naannichaa olaantummaan hoogganuuf deeggaruun misooma naannichaa ariifachiisuun ergama yookaan miishinii abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaati. Bara 2022tti ammoo uummanni naannoo Oromiyaa fayyadama teekinooloojiitiin ammayyaa'ee arguun mul'ata yookaan viizinii isaati. Duudhaalee yookaan vaaliyuusiin abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa ammoo yeroo hunda barachuu, gareen hojjechuu, kalaqa jajjabeessuu, yaada saayinsawaan hoogganamuu fi ga'umsa olaanaadhaaf hojjechuudha. Hojiiwwan gama qo'annoo kalaqaaf ce'umsa teekinooloojiitiin hojjetaman yommuu ilaalu karoora qo'annoo misooma saayinsii teekinooloojiif quunnamtii fedhii misooma naannichaa bu'uura godhate ni qopheessa. Yommuu mirkanaa'u hojiirra ni oolcha. Mootummaadhaafis gorsa ni kenna. Sosochiiwwan kalaqa saayinsii fi teekinooloojii naannichaa keessatti taasifaman olaantummaan ni qindeessa ni jajjabeessa. Indastiriiwwaniif dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa wajjin ta'uudhaanis hojii misooma saayinsii fi teekinooloojii irratti qindoominni akka uumamu ni qindeessa. Hojiirra oolmaa isaas ni hordofa. Fedhii misooma teekinooloojii naannichaa qorannoodhaan adda baasuudhaan qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uudhaan akka guutamus ni hojjeta. Misooma teekinooloojii quunnamtii odeeffannoo naannichaa keessatti hojjetamuuf kan gargaaru moosaajii yookaan sooftiweeriis ni qopheessa. Akka qophaa'us ni taasisa. Kanneen qophaa'aniif sadarkaa hojii jibaajii yookaan haardweerii fi moosaajii yookaan sooftiweeriis ni baasa. Qulqullina nageenyummaaf amansiisummaan odeeffannoon kan eegame ta'uu isaa ni mirkaneessa ni hordofa. Hojiileen kanneen biroo eeramanis ni jiru. Ittaan sun hojiilee bu'uuraalee qulqullinaa haa ilaallu. Sirreessa sirna safaraa hangaa, teempireecharaa fi qabee yookaan volume calibration kan hojjetu ta'a. Madaallii mijattummaa oomishaa yookaan conformity assessment ni geggeessa. Sadarkaa oomishaaf tajaajilaas akkasuma ni baasa. Beekamtii manneen yaalii yookaan laboratorii accreditationis ni kenna. Hojiiwwan to'annoo fi itti fayyadama teekinooloojii balaqqeetii wal qabatanii jiran yommuu ilaalu dhimmoota balaqqeen wal qabatan irratti qo'annoof qorannoo geggeessuun maalummaa miidhaa fi eeggannoo balaqqee irratti ni hojjeta. Inspeekshinii balaqqee irrattis akkasuma ni hojjeta. Tarkaanfiin inspeekshinii boodaa dhaabbilee oomishaaf ijaarsaa irrattis ni fudhata. Maalummaa maddeen balaqqee uumamaaf argama isaanii irrattis akkasuma ni hojjeta. Hojiiwwan ijaarsa dandeettii saayinsii fi teekinooloojiitiin jiran yommuu ilaallu ijaarsa dandeettii saayinsii fi teekinooloojii cimsuu, bu'uuraalee misooma saayinsii fi teekinooloojii babal'isuu, qindoominaaf walitti hidhamiinsa dhaabbilee cimsuu, hubannoo hawaasaa saayinsii fi teekinooloojii irratti jiru cimsuu, deeggarsa kalaqaaf qo'annoo cimsuu, sirna badhaasaaf jajjabeessituu kalaqaa yookaan innovation award and incentive jajjabeessuu kan hojjetu ta'a. Hojiiwwan kanneen biroos akkasuma ni jiru. Hojiiwwan elektirooniksii mootummaatiin hojjetaman yoo ilaalle tajaajila viidiyoo konferensii yookaan viidiyoo konferensiing sarviis walirraa hin cinne manneen hojii mootummaatiif kennu, tajaajila bulchiinsa appilikeeshinootaa yookaan applications administrations kennu, tajaajila wiirtuu daataa yookaan data center services kennu, tajaajila standard and regulatory service kennu, tajaajila suphaa meeshaalee taaqaaf elektirooniksii yookaan ICT fi electronics equipment ICT ni kenna. Hojiiwwan misooma bu'uuraalee taaqaatiin hojjetaman haa ilaallu. Hojiiwwan bu'uuraalee teekinooloojii quunnamtii odeeffannootiin wal qabatanii fi manneen hojii mootummaa keessatti hojjetaman olaantummaan ni qorata, ni heeyyama, ni qindeessa, ni hojjeta. Hojiirra oolmaa isaanis ni hordofa. Misoomni bu'uuraalee taaqaa
qophaa'u gama biraatiin manneen hojii mootummaa neetworkiidhaan akka walquunnamanii fi siistamni kompiitaraa akka qophaa'uu fi hojiiwwan barbaachisan ni hojjeta. Siistamootni bu'uuraaf tajaajilootni kenniinsa tajaajila uummataa irratti xiyyeeffatan kompiitaraan kan deeggaraman akka ta'aniif sadarkaadhaan kallattii fayyadamtootaaf haala tajaajila kennuu itti danda'an mijaa'uu isaaniis ni mirkaneessa. Hojiiwwan qabeenya kalaqa sammuutiin jiran keessaa kalaqaalee garaagaraa galmeessuuf mirga uumee akka argataniif haala mijeessuun isa tokko. Oomishaaleef tajaajilootni adda addaa mallattoo daldalaa akka argatan galmeessuu fi akka isaan mirga argatan haala mijeessuunis hojii biraati. Hojiiwwan waraabbii adda addaa galmeessuuf mirga waraabbii akka argatan haala mijeessuun hojii qabeenya kalaqa sammuutiin raawwatamu keessaa isaan muraasa. Hojiiwwan moosaajii yookaan sooftiweerii dijitaalaayizeeshinii wal qabatanii jiran yoo ilaaluun barbaachiseef waggoota muraasa darban keessatti hojiin piroojeektii dijitaalaayizeeshinii akka sirnaan hojiirra ooluuf hojjetamaa ture jira. Dijitaalaayizeeshiniin itti fayyadama odeeffannoowwan dijitaalaa yookaan odeeffannoo dijitaalaayizii ta'e wiirtulee biizinasii dhaabbattootaa fi biiroolee akkasumas qaamota dhuunfaa garaagaraa keessatti hojiiwwan hojjetaman saffisaaf qulqullinaan akka raawwatan fageenya barbaadame irratti wal quunnamuun mala teeknooloojii ammayyaa ta'een akka itti fayyadaman taasisaa ture jira. Hojii beekumsaaf tamsaasa saayinsii fi teeknooloojiitiinis ragaalee saayinsii teeknooloojii fi kalaqaa sassabaman xiinxaluu fi barreeffamoota gaggabaaboo qopheessuuf tamsaasu akkasumas sakatta'insa saayinsii fi teeknooloojii adda addaas geggeessuun hojjetamaa ture jira. Hojiiwwan misooma hubannoo namtolcheetiin hojjetaman ilaaluun yoo barbaachise akka naannichaatti hojiiwwan hubannoo namtolchee xiyyeeffannoo argachuudhaan akka itti hojjetaman fiixa ba'iinsi isaaniis gaarii akka ta'uuf irratti fuuleeffatamee hojjetamaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa saayinsii fi teeknooloojiin Oromiyaa keessatti akka babal'atuuf hawaasa bal'aas fayyadamaa akka taasisuuf daran onnatee hojjetaa jira. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa hojiiwwan kalaqaa dargaggoota garaagaraa irraa dhufan akka beekamtii argatanii fi hawaasas fayyadamaa taasisaniif hojii gurguddaa hojjetaa jira.